Ashamaa harka fuunee daawwattoota hordoftoota keenya akkam nagaa keessanii nageenyi koo kan jaalalaa fi kabaja bakka jirtanitti sinaadha qabu. Egaan odeeffannoo jajjabaa qabannee dhiyaanneerra hamma xumura qophii keenyatti nu waliin tura. Oduun haaraan nuti qabannee dhiyaanneerra biyyi Itoophiyaa haleellaa cimaa keessa buluu isii odeessaalee jajjabaa amma biyya keessa onlaayinii irraa fi bakkoota adda addaatti irraa arganne isin biraan kan geenyu ta'a. Namoonni YouTube chaanaal keenya faaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'a. Hamma xumura qophii kiyyaatti immoo na waliin tura. Egaan jalqaba irratti odeeffannoon nuti qabanne odeeffannoo naannawa sadiiti. Inni jalqaba waraanni mootummaa dabalatee milishaan Amaaraa namni 2,000 fi isaa ol har'a galgala TPLF'n akka lubbuu isaanii dhaban akkasumas immoo waraanni mootummaa kaaba biyyattii kaaba lixaat irratti seensa Itoophiyaa fi Tigraay irratti yookaan immoo Amaaraa fi Tigraay waldaangeessuu irratti waraana guddaa fe'atee osoo deemaa jiru dildiloota 4 harkaa kutuudhaan waraanni akka gadi hin seenne taasisee jira jechuudha. Odeeffannoolee kanarraa bal'inaan isinitti kan himu ta'a jechuudha. Inni jalqabaa waraana edda ta'ameen yookaan immoo haleellaawwan edda ta'ameen. Waraana gaafa jedhu waraana lafooti har'a kan xiyyaara yookaan kan misaayilaa zanii miti akka tasaa ta'e Amaaraa maas miidiyaa irraa argadhe odeeffannoo kana. Waraana raayyaa ittisa biyyaatti fi milishaa dabalatee namoota 2,000 dhabama goote TPLF daaraa goote jechuudha. Halkan tokkotti warroota gama kaabatti immoo kan duraa gara kibbaatti gara kaabatitti namoota 2,000 fi isaa ol jedhanii meeqa akka ta'e birgititti hin beekamne kaampii keessatti daaraa akka godhan waraana lafootiin taankiidhaan dubbatama jechuudha. Baay'ee tokko nama ajaa'iba. Waraana 2,000 ajjeesan jechuun waraana qofaa miti garuu raayyaa ittisa biyyaa nama muraasa milishaadha. Milishaa Amaaraa tokko malee dhufe. Milishaan Amaaraa maal godha waraanni beeytanii? Milishaa fuuldura ergee ofiisaatti boodarra deema. Seeruma waraanaatti nama leenjii xiqqaa qabu fuuldura erganii nama leenjii cimaa qabu mootu duubarra ergama jechuudha. Gaafa kana miskiina warra naaftanyaa maal taati? Odoo zarraaf maalii jettu? Tigreen dhabaa Mansuuriin goote jechuudha. Taankiin hunda isaaniitu lafatti waraana lafootiin nama 2,000 barbadeessitee fi jirti halkan edaa qofa. Haleellaa bar hin jijjiiratte haala duraan xiyyaaraa fi helikooftara adda addaatiin dhooftee amma mootummaan samiirra eeguu jammarran lafaan itti eegalte bar hisaaba jarra hojjettu mee ilaala. Dur samiirraan jammartee inni samiirraan jabaatee ofirraa eeguu eegallaan lafaan itti eegalte. Mootummaanis akkuma kaleessa dhaadate san immoo mootummaan Itoophiyaa yookaan raayyaan ittisa biyyaa dhaadannoo cimaa godhee obsa guyyaa 3 isiniif kan hin fayyadamne kana booda sin barbadeessina jedhe akkuma san ooraalii tokko lama hin jedhamne gama Tigraayitti barbadeessuudhaaf maqalee seenuudhaaf qopheeffatee gaafa inni deematiniin dhiifama bakka bira taree bakka itti waraanni 2,000 itti wareegame san bakki sun Araxaa jedhama. Bakka Araxaa jedhamutti odeeffannoo kana bakka feetaniif argachuu dandeessanii bakka Araxaa jedhamutti kan du'anii bakki sun akka kaampiiti jechuudha. Kaampii waraanaatti bakka sanitti dhuman. Isa kanatti deebine isa mootummaatitti mootummaan waraana ooraal gurguddaadhaan fe'ateetiniin gara Tigraayitti malee Tigraay maqalee keessa deemeetiniin barbadeessuudhaaf ooraalii 1-2 hin jedhamne kan humni isaa baay'ee jabaa ta'e fe'atee deemaa ture jechuudha. Waraana lafoo deemeetiniin gaafa daangaa irra ga'u karaan ittiin Tigraay seensisu karaalee 4 ture. Tigraay uummanni suni baay'ee ajaa'iba natti ta'e sammuun isaanii sammuu akkamii akka ta'e. Wanni kuniin dhufaa waan beekaniif maal godhan? Dildiloota yookaan sillimii nama ceesisu kan dildila konkolaataa ceesisu 4 kan biyyattii Tigraay galchuu danda'u 4 gurguddaa boombiidhaan dhooste jechuudha. Dursitee gaafa waraanni achi ga'u dildilli hin jiru. Bakki ittiin ce'an tokko hin jiru. Immootu ce'uudhaaf lafti qileedha. Lukaan ce'uun hin danda'amu. Sinii galee sammuu isaanii waan ajaa'ibe keessa wanti guddaan isa kana jechuudha. Odeeffannoo argadhe keessaa wanti baay'ee tokko na ajaa'ibe. Waraana qilleensaan qorattii waraana lafaa garuu daangaa ofii kutte. Osoo hin dhaqin dura waan si ajaa'ibu waraanni gaafa halkan achi dhaqu karaan cufaadhaa kan ittiin ce'u hin jiru. Carraan inni qabu bakkuma san arrafuudha. Bakkuma san dhaabatee jechuudha waraanni ooraalii gara 100 jedhama. I think hin beeku garuu dhibbootan eega jedhame kaa dhibba wayii mire ooraalii dhibbootan lakkaa'aman karatti ugguramanii jira jedha odeeffannoon sun beeytani. So haalli isaan amma keessa jiran haala hamaadha jechuudha. Mootummaan immoo waan tokkoon isaan cabsee jira beeytani. Akkuma jarri waraanaan cabsite san mootummaan guyyaa kaleessa baay'ee isaan cabse dinagdeedha. Akkamitti cabse?
kaampaanii Tigraay hin qabdi jedhame. Qabeenya guddaa argite akka fakkeenyaaf amma Oromiyaan qabeenyi isii qabdu warqee adda addaatii bishaan waan akkasii kana qabdiimi. Qabeenya gurguddaa Tigraay hin qabdi jedhame. Warshaa uffataa, warshaa sibiilotaa akkasumas immootu kaampaanii warra asmaccina laakee gillu kubbaaniyaa kajamu kana biyya alaa galchee kan fidu kana gurguddaa kana maallaqa isaanii baankii keessatti uggure jechuudha. Kaampaanii 39 argaa uggure kan mootummaa kan gabii mootummaan isa malee gabii biraa hin qabne 39 abbaan alangaa federaalaa guyyaa kaleessa harkaa uggure baay'ee cabsa jechuudha. Dinagdeedhaan baay'ee tokko kufaatii cimaa keessa ga'e. Biyyattiin amma sadarkaan isheen irra jirtu sadarkaa kufaatitti. Maaliif biyyi Tigraay sun amma kaapitaal laga naga'u kun harkaa uggurame jechuun sochiin isaanii baay'iseen laafifata. Gargaarsa addaallee galuuf hin danda'u baankiin harkaa ugguramee jira jechuudha. Hirreen isaan baankii keessa qaban tiriliyeena kan lakkaa'amu asmaccina alaakee jechuun birrii akkamitti ilaalaa warra biyya alaatii waa galchee beesu kun yoo jabaate birrii baankii keessa waan Oromiyaan tana bitu qaba uummanni sun. Siigalee sanuun qabeenyi kun qabeenya mootummaati. Kana guutuutti kaampaaniilee biyyattii keessa hin jirti jedhame 39 irratti uggurraa godhee birrii isaanii baankii keessatti hiisise jechuudha. Baankii daldala Itoophiyaatti fayyadaman kan baankii guddaan Itoophiyaa isa waan ta'eef guutuutti diinagdee harkaa ajjeese. Jarattiin immoo achii waraana hin jabaatte jechuudha. Siigalee kaleessa akkas ta'ee halkan raayyaattis biyya harkaa fixan jechuudha. Maaliif labsiisan guyyaa kaleessaa yeroo kabajaa raayyaadhaaf jedhamee akkatti harka godhamaa oolu san jarri federaalaa abbaan alangaa federaalaa labsiisan itti baase isaan immoo tarkaanfii culuqaa halkan fudhatanii ofii isaaniitti immoo akka ittiin ceene dildila kutanii jechuudha. Odeeffannoon haala kanarra jira. So biyyattiin maalirra jirti yoo jennee madaalle kufaatii guddaarra jirti. Mootummaallee kufaa jira. Jarrillee kufaa jirti. Jarri baay'isawee diinagdeen baay'ee kufaa jiran. Erguma lolli kun eegaleeyyuu lammiileen 30 Suudaanitti baqatu jechuun baay'ee ulfaata. TPLF keessa lammiileen nagaa warri lolan barbaanne namni 30 bara Tigreen baqattu laali kaati. Kufaatiin kana caalee jiru bara Tigreen biyya baqattu bara Tigree biyya alaatti argitu Eertiraadha warra afaan Tigraay haasa'u sun Tigreen tasa biyya alaatti baqattee hin beektu. Yoo gara Ameerikaa naamna kanatti ispoonsoraan deeman malee. So bara kana garuu Suudaanitti namni 30 baqate jechuun Tigreen diinagdeedhaan kufuu isii argisiisa. Ammas ganaa kana caalaa kufisaa jira mootummaan baankii irraa kutee, ifaa irraa kutee, neetworkii irraa kutee haala hamaa akkanaa kana keessa jira jechuudha. Isa qofaa miti. Naannoo Oromiyaattis miidhaa cimatu geggeeffame hin beektanii milishaa wannootiin guyyaa eengaddaa milishaa Amaaratiin uummata nagayaa daangaa Shawaatti argamu daangaa harkaa dhiibsisee rasaasaan ficcisiise uummata Matakkalitti nama 52 gisee takkatti uummanni gurraachi sun baay'ee tokko miidhe jechuudha. So haalli biyyattiin keessa jirtu baay'ee sodaachisaadha. Rabbi biyya keenyatti nagayaa buusu baay'ee ulfaata dhugaa rabbiitti guyyarraa waraanni ibaluun walajjeese hangana godhe jechuun baay'ee ulfaata biyyattiidhaaf baay'ee tokko diinagdeen kufu aslan diinagdee kufuun akkamitti mul'isa beektaa doolaarra amma torbee waraanni hin eegalin dura 46 ture. Amma 48 gabaa gurraachatti birrii ol ka'ee jira jechuudha doolaarri Itoophiyaatti. Kana caalaa ol deemuuf deema jechuudha. Akkuma biyya Suudaan sanitti kufaatii cimaaf saaxilamaa jirti. Biyyattiin haala hamaa keessa jirti. Rabbi biyya nagayaa godhu. Biyyi suni waraanaan jabaattee yoo wal oofte nutis rakkoo keessa buunaa jechuudha. Mallayni nuti dalaynu biyya keessatti faayidaa dhaba jechuudha. Wanni hundi qaalaa akkuma biyya Suudaan dur birriin Suudaanii takkattiin duraan birrii Itoophiyaa 7 ture. Suudii biyyoon Arabaa tun hundi Suudaanii deemtee dalagataa turte duraan Arabni hundisiitu har'a garuu kuftee akira taate birriin takkattiin Itoophiyaa birrii 7 Suudaanii taate kuftee jechuudha. Waraanarraa kun hundi kufaatii haala kanaaf fide lolli argitanii biyyi sun odoo lolli jiraatu baate namni akka Suudiitti deemaa ture duraan. Suudii dura turte qabeenya waan hunda biyya hunda caalaa biyya doolaa Arabaa caalaa biyyi guddoon isii turte amma immoo akira biyya Itoophiyaatu hanqattee biyya Eertiraa wantoota akkasiitiin hiriyaa taate. Kufaatiidhaaf of saaxilte jechuudha. So biyyattiin osoo tasgabbootte mootummalleen irree argisiisa. Baay'ee mootummaan irreen hin argisiifatu qofa isaatti miti. Uummatuma kadhata akka kadhattu akkisuu na bira dhaabbadhaa raayyaa gabbaraa horii itti qalaa maaliitti godhaa jedhanii duubaatti ergaa jira jechuudha. Harka kennatuu dide harka kennatuu miti dubbiin araara godhanii maal barbaadan deebiin keessan maaliin jedhanii akkasitti. Gama adda addaatiin odootas gabbaa'ee biyyi nagaa taate bareedaadha malee biyya akkatti wal baxabbattee nuu sodaa keessa jira jechuudha. Kanuma keessallee Oromiyaallee miidhama cimaa keessa galteerti.
Egaan daawwattoota hordoftoota keenya isinitti dheeressee jira. Oduun har'aaf qabanne kana fakkaata. Amma dhuma xumura qophii kiyyaatti teessanii hordofuu keessaniif galatoomaa. Namoonni YouTube chaanaalii keenya faalaa taatan subscribe gochuu maatii kennataa. Qophii biraatii walitti deebinaa. Siin jaalladhaa nagaatti.